Naganya dursu kam jirtan kabnyutoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii kun qophii keenya imala aartii keenyan seenaa aartistoota Oromoo gaazexeessitoota taatotaa fi namoota aartii Oromoo keessatti qooda olaanaa taphatan isinii dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as qophii keenya irraatiin keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheen jira. Keessummaan keenyas aartistii lafaa bahii Isaaq Zeenuu jedhamudha. Aartistiin kun yeroo ammaa biyyarraa baqachuudhaan biyya Misraa magaalaa Kaayirootti argama turtii taasifnu. Hanga xumuraatti akka hordoftan kabajaa fi jaalalaan isin affeerraa an Muhammad Fantaalletii aartist Isaaq Zeenuu ati siyaamicha keenya kabajee yeroo keetirraa aarsaa goote istiidiyoo keenyatti argamuu keetiif maqaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii fi qophii mala aartiitiin anaa dhufu weelkaam siin jenna. Isinis naaf yeroo keessaniif guddaa galatoomaa. Tole Isaaq baga nagaan dhuftee jalqabarte daawwattoota keenyaaf yeroo hedduu aartistoonni gaazexeessitoonni namoonni gama fuullee iskiriinitiin uummatatti mul'atan hedduun ni beekamu. Irra bareedaaf mee eessatti dhalattee sitti guddattan jedhu Isaaq Zeenuu eenyu waan jedhamu of barsiisitii asumaan immoo gaaffii deebii keenya kanatti itti Egaa Isaaq Zeenuu godina Jimmaa Aanaa Gommaa ganda balfoo Kunchee bakka jedhamtu baadiyyaa bareedduu keessatti dhaladhee guddadhe. Sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa barnoota sadarkaa tokkoffaa achumatti baradhe. Sadarkaa lammaffaa kutaa 9 geembeetiin baradhee akkanuma yeroon sun xiqqoo si waan rakkoo taateef barnoota koo adda kutee gara muuziqaatti deemuu yaalee achirraa ka'ee ammoos kutaa 10 kutaa 12 magaalaa Gaarootti baradhe. Tole kanattaan sunaan egaa gaaffii baratamaa aartistootaaf yeroo hundaa dhiyeessinu artist Isaaq Zeenuu gama aartiitti akka dhuftuuf maaltu si kakaase yookaan maaltu fakkeenya si ta'e akkamitti gara aartii muuziqaa Oromootti dabalamte? Laal anaa fi wanni adda ta'e wanti fakkeenya ta'e yookaan nama kana laalee ittiin xiiqaadhee akka abbaa baluu kanaan ta'a jedhee naannoo keenya hin jiru ofumaa kootiif nu warri baadiyyaatti dhalannee guddanne egaa aartiin nu keessa jira aadaan nu keessa jira. Yeroo loon eegnu kana akkasumas akka naannoo keenyaatti bunatu beekama waan ta'eef yeroo buna funaannu kana buna yeroo funaannu sirbaa loon kanas yeroo eegnu sirbaa waan guddannuuf reediyoodhumarraa kaasettiidhumarraa akkasiitiin gara kanatti dhufe jechuudha. Gara caaluu yeroo cidha jiru waan adda addaa kanarratti asumaan aadaadhuma kanaan sirbaa waan argeedu akkan sagalee qabuuf laalaa dhufe gara aartii kanatti makadhe jechuudha. Malee hookaa sirba dhaggeeffattee wallee kanatu gara aartiitti nama reediyoorraa dhaggeeffadha gara caaluu miidiyaa baay'een hordofa baay'isawee durumaa kaasee baadiyyaadhumatti. Reediyoo xiqqoo wayiin qaba loon yeroon eeguu dhaqan loon eegaan guddadhe reediyoon sun yoonaan kennamne loon dhaqeen eegu. Achirraa gaaffiif deebiiwwan adda addaa akkasumas sirboottan adda addaa reediyoodhumarraa yeroo dhufee jedhu achumaan hin qabadha sana booda nan sirbaa. Achirraan ka'ee teeppii xiqqoo wayis bitadhee tan kaasettiitti fayyadamna. Kanuma kanaan sana booda akkan gara aartiitti makadhu kan na godhe yookaan dandeettii akkan qabu kan an of keessatti baree I think bara 2000 akka biyya keenyaatti 2004 keessa FM Faana Broadcasting kan jedhamu jira. Dandeettii addaa qanii jimaata sa'aatii 9 hanga 10tti bilbiltee dandeettii addaa kan ittiin dorgomtu jira. Anis osuma naggeeffadhu waan argeedu warri achirratti hirmaataa jiranuuf an gaafan of madaalee jedhu mee namoota kana hin injifadhu kan jedhu wayina keessatti dhufe silkii jara takkatu siin argattu achumaan jaratti bilbilee sirba Zeenumaa buufna yaadadha boontuu Jimmaa kan jedhu sanaan dorgomee akka sagaleen gankoo bareedaa ta'ee fi gaazexeessonni na jajjabeessanii torbee dhufutti immoo mee ofii keetii sirba yaalii fidinaan jedhanii an sirba waloo fedaloo barreessee hin beeku jarri naan jennaanuma namni ammoo barreessee gaafanneessuu fi akka
dandeettii sirbaa qabu jarris natti himanii sana booda kaardii badhaafamuu jira yeroo sanatti kaardii dhibbaa jechuun baay'ee guddaadha. Kanuma kanaan hamilee dhuma naataa kaardiin sun anaaf hamilee taate bakka guddaa kana geessee jechuudha. Tole daawwattoota keenya egaa artiist Isaaq Zeenuu warri beektan duraanuu beektu warri hin beekne immoo akka bartan abdannaa egaa xiyyeeffannoon qophii keenya irraatis artistiin kun biyya baqachuu dura jijjiirama dhufe deeggaruudhaan walleewwan hojjete yookaan wallee hojjete ergasii booda immoo erga jijjiiramni kun gara micciiramaatti jijjiiramee booda artistii dura dhaabbachuudhaan mormee sababa kanaafis biyyarraa baqateedha. Mee kallattumaan gara gaaffilee keenyatti aananitti seennaa Isaaq jalqaba irratti mee wallee kam wallifte kamiin jetteetti seente gaaffii yoo deebise. Walleen ittiin beekamu akka godina Jimmaatti walleen sun yeroo sana reediyoodhumaan xiqqoosii beekamtii argataa dhufe tan jarri hojjedhu naan jennaan 2005 akka Itoophiyaatti jechuudha. Shittaayee kan jedhu sirba yoo hojjedhe waloo fedhaloof maaf hin hojjedhe gara caalu bareechisaa naanaan beekama Jimmaan keessatti akka sirba aadaatti faa godhamee kan sirbamu jira. Ya miskiko ya urgoftuti ya sumaya niko halkanif guya ya bareda ko urgoftuti ya kallo magale durbe badia narram fagatin ya miskiki ya kotuna lali sumana waya kan jad ofuma koti fi dalofalo sabase salamte gara kanatti makadhe najajjabeessu jalqabanii jechuudha. Yeroo sanatti waa'ee muuziqaa hin beekun ture. Akkamitti akka muuziqaan qindeeffamuuf akkamitti weellisaan tokko istuudiyoo seenee muuziqaa hojjetu iyyuu hin beekun ture. Calliseetumaan Finfinnee dhufe. Finfinnee keessaa nama hin beekun qabuun ture yeroo sanatti. Kamaal Ahmad kan jedhamu nama naannoo keenyarraa gara Finfinneetti galee tokko jira ofitti na fuudhee. Maaliif dhuftee naan jennaan sirba baasuun dhufee jedheenii sana booda inni xiqqoo si waan keessa beekuuf aartii keessas barreessaadha waan ta'eef dhimuma siyaasaatiin naannoo keenya hariyatamee Finfinneetti galee ofitti naqabee weellistoota gurguddaadhaan biyyeentaa salphatu admaasuu kana abbaa lataa kana wajjin walquunnamsiisanii seefuu kanaaf wajjin walquunnamsiise seefuun kun akkanii sirba koo jalqabaa kana baasu kan na godhe kan haala naa mijeessee isa jechuudha. Gama kanaan galateeffachuun barbaada abbaa lataattis immoo nama aartii afaan Oromoo bareecha tarkaanfachiisaa turedhaan isaan fakkeenya godhadhe isaanirraa keetu diraamaatti seene isaan fakkeenya godhadhe jechuudha. Kanaaf drama fiilmii afaan Oromoo gara 3-4 hojjedheeru fi barreessee daayirekti godhee amma fiilmii kan koo namni gara caalu bakkeetti yoo na argu isaan se'u garuu namni fiilmii koo sana ilaalin hin jiru gumaa jaalalaa kan jedhamu yeroo hamaa wayii keessa eebbifame fiilmiin sun 2009 na yaadadha yeroo sana amma jarjawaarfaa biyya alaa turanii yeroo hamaa keessa ture fiilmiin sun akka aggaaroo keessatti yeroo eebbifamu eebba isaallee fuula feesbuukii isaa irratti gabaasaa ture jechuudha. Fiilmii afaan Oromoo gara 3 ofii kooti barreessa daayirekti godhe kanan hojjedhe tiyaatira. Taatota isaati irratti hirmaatee. Aktarii ofumaaf hin ta'e sababni isaas naannoo keenyatti xiqqoosi aartiidhaan duubatti hafneeti jirra waan ta'eef waan kana hunduma ofii kooti giddu galeessa godhe yoon hojjedhe namni irraa baratee hojjeta kan jedhuudhaan ga'eedhuma hunda sabuma barreessee daayirekti godhe kaameeraallee akkatti waraabamu callisee akkanatti waraabamaa laata kan jedhu wayitiin. Ofuma kooti daayirekti godhe akkasitti na waraabanii ijoolleedhaan waraabsee hojjetaa ture jechuudha. Sun iddoo bareeda. Tokkummaa kanatti aansuudhaan wallee artiist Hacaaluudhaaf walleesti tokko yeroo hedduu marsaalee hawaasummaa irrattis gama yuutuubitiinis qoodamaa ture. Wallichis immoo dhageettii guddaa argatee yaadannoo artiist Hacaaluu Hundeessatiif kan hojjette walleen sun immoo mee isa akkamitti uummata yaadachiista wallee sana akkamitti hojjeste jedhus wallee sanarraa. Wallee sana akkanitti hojjedhu fi funa dhibaa. Wallee tokko gaafa hojjettu ulaagaalee mataa isaa danda'e wayii qaba aartii keessa gaafa jirtu sagaluma tokko kaatee istuudiyoo keessa galuudhaaf of qopheessitee waan hedduu gootee gochuu qabda. An miira keessa seeneetiin jira yeroo sana dhugaanatti hin fakkaanne artist Hacaaluu Hundeessaa waan sedhebu weellistootaan dinqisiifadhu keessaa isa tokko biyyeentaa salphatu nama baay'ee jaalladhu keessaa waan inni wareegameef qofa osoo hin taane sirboottan isaa waltajjii irratti sirboottan isaa gara caalu san hojjedhaa waltajjii adda addaa irra yoon argadhe namootaan fakkeenya godhadhee deemu keessaa isa tokko gaafa OMN irratti
intervii godhamuudhaaf beeksisni isaa dhiyaatu akka waan al tokko nanaasisaa mana kireeffadheen ta'an ture Jimmaan jechuudha yuunivarsiitii waan koronaan jiruuf yuunivarsiitiin cufameeti jira. Bakkan kireeffadhee taa'u keessaan televezyiiniin qabu bakkan itti warran irraa kireeffadhe kana jala taa'een TV kana ilaalaan ture. Namoonni jiru turan nu wajjiniin kan daawwataa turan. An TV jala galeetan waraqataa fi iskiriiptoo qabadhe jechuma isaa qabachuudha. Akka waan wanti ta'e natti beeksisee wayiitti. Jecha isaa hunda isaa calam jedheetuma viidiyoodha waan ta'eef viidiyoodhaan boris waan YouTube irra jiru yookaan irra deebitee ilaaltuudha dhaggeeffachuu dandeessaa. An calliseetuma barreeffataan ture. Sana booda caaluun du'ee gaafa jedhamu hin amanneen ture. Halkan gaafa sana bakkeen bulee akkuma beekamu Guutuun Oromiyaa gadda ibsachuudhaaf bakkeetti ba'anii fuuldura kootti ijoollee hedduu dhumanii Jimmaan keessatti jechuudha. Kan ajjeefaman fuuldura kootti jechuudha. Halkan sana hiriira kana qindeessaa bullee rabbi isaa fadhiisuu amma dhiyeenya kan boqate Kadir Zinaabuu naannoo qabsaan cimaan jira. Namni Kadir Zinaabuu wallaalee jiran jedhu. Qabsoorraan qabsootti osoo hin boqotiin dheengadda qabsootti makamee wareegame. Isa waliin taanee harkaan gaafa sanaa qindeessaa turre. Sana booda gara biraatti gaafa jijjiiramu hiriyaan koo tokko jira akkuma labduu jennaan isa waliin mana xiqqoo wayiin qabaasatti waamee amma jennee amma walaloo jabaadhu barreessisan barreessaa inni walitti dhufnee halkan tokko barreessinee borumtamaa isaa istuudiyoo seenee saampiluma sanaan hojjedhee baase. Mee walleessan tokko daawwattoota keenya yaadachiisi. Ana nyaatu yaleenca koo yagoota koo yahacee koo tokkicha koo ilma sabaa goota onneen barbada kan dhugaan harkaan buune kan hin beekne sobaa kan hin beekne sobaa. Hacuuccaan saba kee miidhamni lammii kee rafuusi dhowwinaa mudhii kee hidhattee sagalee kee dammaan bookkiftee barooddee diina garaa raaftee waltajjii irra baanaan diina rommisiiftaa lugna jagnoomsitaa lammii kee saba kee boonsitaa jiruun kee jiruu guuta duuti kees du'a guuta jechi kees jecha guuta gochi kees gocha guuta. Gochi kees gocha goota naatu du'e malee hacee atiin duune jirta matiin duune jirta. Bishaan baaroo dildilaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa biliqaayi. Lubbuun dhiiraa biliqaa gaafa duutuun beekanii gaafa duutuun beekanii gaafa duutuun beekanii. Sirba kun miira keessan seenaa. Miira keessa nama galcha sirbichuun hedduu keessumaa maaliin ajaa'ibsiisu sirba kanarraa ergan dhaggeeffadhe booda yeedaloo fi walaloo isaa gaafa hojjetamu meejariin isaa akkamitti akka bu'uu fi deebitee immoo oktaabii isaa akkamitti akka itti baatu hedduu nama ajaa'iba sagalee kennaa adda akka itti qabdu nabdadhaa mi'al tokko Osmaan wallee kana daawwattoota keenyatti ferre deemnee walitti dhufna. Ana nyaatu yagoota koo yaleenca koo yaacee koo tokkicha koo ilma sabaa goota onneen barbada. Kan dhugaan harkaan buune kan hin beekne soba kan hin beekne soba. Hacuuccaan saba kee miidhamni lammii kee rafuusi dhowwinaa mudhii kee hidhattee sagalee kee dammaan bookkiftee barooddee diina garaa raaftee waltajjii irra baanaan diina rommisiiftaa lugna jagnoomsitaa lammii kee saba kee boonsitaa. Jiruu kee jiruu goota. Duuti kees du'a goota gochi kees gocha goota jechi kees jecha goota jechi kees jecha goota naatu du'e malee hacee atiin duune jirta matiin duune jirta.
bishaan baaroo dildilaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa biliqaayi lubbuun dhiiraa biliqaa gaafa duutuun beekanii gaafa duutuun beekanii gaafa duutuun beekanii Ana nyaatu hatee yaakota koo si jaallanna si dhaadanna hatee yaaleenca koo dhiigni kan kee dhangala'een hafuu nu siif jirra gumaa kan kee ni baafanna si yaadanna hatee bara bara. To'an kaleessa lubbuun isaa darbee lafeensaa caccabee har'as kunoo dhufee dabareen jecha Hacaaluu qaqqabee Hacaaluu hundeessaa beekaa Oromoon qabdu hambaa goota keenyaa leenca jabarbadaa dhiira akka Hacaaluu dhabnee akkamiin teenyaa. Goonni dhalcheem qaroo ija keenyaa sidhamneerra caalu waabiin kee guddate amaanaa kee fuute kaayyoo kee hadhaaltu dhugaa soban qabneem Oromoof dubbatte nutti goote maqaa badii keen argine cubbuu takkaan qabdu kaayyoon kan kee haqaa. Hacaaluu jirra jettee Hacaaluu harka kee ol qabdee Hacaaluu. Tolga daawwattoota keenya walitti deebinee dhufnee jirra. Mee kanatti aansuudhaan artiist Isaaq ajjeechaa artiist Hacaaluutiin wal qabatee wanni akka artistii Oromoo tokkochi OMN irratti carraa argachuu keetiif deebitee yaadattu kan uummatattis himuu barbaaddu waan sitti dhagahame ibsachuu dandeessa. Egaa ana akkuma beekamu sababni biyya bookootiin inni guddaan du'a artiist Hacaaluu Hundeessaarraan kan ka'edha. Ergantana jireenya biyya keessaa hin beekama hanga yoonaatti ilmaan Oromoo dararaa guddaarra jiru haalli biyya keessa jiru baay'ee walumaa galatti nama sodaachisa bareechee. Egaa artiist Hacaaluu jechuun artiist Hacaaluu ajjeefamuu jechuun akka uummanni Oromoo hundi ajjeefameetti ilaala akka yaada kootiitti jechuudha. Egaa waggaa tokko guutuu osoo eegnu haqni isaa hambaa osoo jennu guyyumaan guyyaatti kan isa faana bu'u namni isaaf falmataa ture ajjeefamuudhuma malee wanti dabalataa wayii wanti bu'aa buusaa ture wayii hin jirre. Egaa kanumarraan kan ka'edhaan iyyuu kanan godaane barnoota kan koo dhiise yuunivarsiitiin baradha. Yuunivarsiitii Jimmaan baradha barnoota kan koo dhiise achi kanan ba'e fuuldura kiyyatti ijoolleen haqni Hacaaluu haa ba'u kan jedhu warri gaddas ibsachuudhaaf gadi ba'an namoota hedduu dhumani. Ergantanaatu iyyuu haalli biyya keessa jiru jira gadi baatii ol galuudhaaf iyyuu baay'ee rakkoodha waan ta'eef egaa waanan jedhee ibsuun qabu. Yaa dhugaadha maaliif ajjeechaan artiist Hacaaluu ajandaa dulloomuu miti yookaan it is the truth dhugaa uummanni Oromoodha yeroo hunda gaafachaa jiru kan dhugaan isaatis hin argamin waan ta'eef irra deebi'ee si yaadachiise. Mee tokko immoo si dhiyeessuu koo dura odeeffannoon argadheen artiist Isaaq Zayinuu barataa yuunivarsiitii akka ture sababuma dhiittaa siyaasaa mootummaa abbaa irree kanaatiin barumsa saddaan akka kutte gara aartii kanattis barumsaaf aartii wal bira qabdeetu deemaa jirtu. University join goote ilmaayyuu waggaa sadaffaa irratti akka addaan kutte hin odeeffadhe. Mee eessatti barattee akkamitti addaan kutuu dandeesse barnoota kee? Egaan Yuunivarsiitii Jimmaan baradha. Muummee Theatrical Artiin baradha.
waggaa lama barannee waggaa sadaffaatti darbinee koronaan adda nukutee jennaan dhiisnee turre ergantanaa goolumsi siyaasaa biyya keessa jiru baay'ee waan qubatti galchuu miti baay'ee hedduu hamaa ture haalli jiru sana booda osuma wanni ta'e ta'uu Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame anis weellee Hacaaluu Hundeessaaf deebi'ees immoo warra hiriira haqni Hacaaluu akka ba'uuf qindeessaa ture keessaas hiriyoottan kiyya sanarraan qabame namoonni hedduun hidhamanii jiru namoonni hedduun ajjeefamanii jiru namoonni nan beeku jechuudha sanarraan kan ka'e anis nan barbaadamaa ture akka addaatti barbaadamaa ture egaa yoona qabanis naa qabanu ankoo qofittiin maali kan jedhu calliseen ta'a ture sana booda hiriyaan kan kokottu na bira waan argee naan jedhe gara Finfinnee dhufe Finfinnee keessa dhokannee jiraachaa turre haalli jiru hammaataa dhufe sana booda haalli erga hammaataa dhufe sirba harka nyaatetti kan jedhu wayiin baase sirba sana hiriyaa kokee beekuu wajjin hin baase waloo fedhaloo namatti hojjete sirbi suni cobxoo irratti fanxoo kan jedhamu jira miti osuman barbaadamaa jiru gaafan sirba kana baasee jiru sirbi kuni kallattiidhaan akkana irratti xiyyeeffatamu godhe sababni isaa maa'inni annama jimmaati keessatti bakka muummeen ministeeraatti dhalate aggaaroodha nan beeka amma yeroo wayyaaneen hiriira gaggeeffattu naannoo keenyatti kan dorgomu biyye inni jalqabarra namoota jijjiiroo jechuudha OPDO keessatti jechuudha yeroo sanaayyuun baandii wayii keessan hojjedha nan sirban tureyyuu sanarraan kan ka'e jimmaa taate mootummaa kana mormuu jechuun ifa baastee haraama sirratti sirbi sun deebi'ee riitimii jimmaati kanaan wal qabatee kanaan dura sirba mootummaadhuma haaromsaa kana jijjiirama warra jedhame micciiramatti jijjiirame kana bifa xiiqiitiin kanan hojjedha jira sirbi sun baay'ee dhageettii guddaa qabatee jira qeerroodhaa kaasee biyyee lammaa tartiiba akkaataa qabsoon Oromoo kun itti dhufe jechuudha bu'aa kamiin akka inni itti aangoo qabate aangoo kana akka inni tikfachuu qabu sirba baaseef hin ture sirba sana kan baasu na godhe inni tokko yeroo sanatti afaan Amaaraatiin sirbamaafii ture afaan Oromootiin yoo ni yaadadhatti Fandishaa qofa kan sirbeefiif yeroo sanatti jechuudha erga dhaqee maqaa qabsoo Oromootiin aangoo qabate amma ta'e dandeettii keenyaan achirratti jajjabeessuu qabna yookaan hamilee ta'uufii qabna kan jedhu sababni isaas qabsoo qeerroof qarreetiin gumaa lubbuun hedduutti dhangala'een nama aangoo qabatedha waan ta'eef kanarratti hamilee ta'uudhaaf xiiqii keessa galee kanan hojjedha sirbi sun jaallatama fudhate laal amaanaa tokko bakka kaawwatte sana gaafa dhabdee jettu nu akka weellistootaatti bakka badiin jiraatetti kun badiidha kun asirreeffamu jechuu sagalee uummata Oromootiif ta'uun dirqama keenya waan ta'eef kanaaf jedheen sirba sana ilmaan abbaa gadaa jedha ture achirraan harka nyaatetti jedheetiin baase sirbi sun riitimiin isaa jimmaadha kanarraan xiyyeeffannoon guddaan hanga qarshiin illee walitti buufamee Finfinnee keessatti duriyyee footoon kan keenya hiramee jechuudha naaf hiriyoottan kan koo akkan hojjefamnu godhamaa turedha jechuudha kanaaf achi keessa jiraachuu hin dandeenya dirqama baqachuu ta'e jechuudha. Tole asirratti gaaffii jabduudhaan qaba xiyyeeffannoon gaaffii kanaatis jalqabumaa inni kaasee jalqaba irratti jijjiirama dhufe san deeggaruu irratti namoonni hedduun hayyoonni hedduun jijjiiramichi kun akkamitti akka deeggaramuu qabu hoggansa yookaan Oromoo akkamitti aangomsuun akka danda'amu biyyattii san immoo mirga qabeenya ofirratti abbaa ta'uun akkamitti akka danda'amu fi Oromoon immoo akka Oromootti wareegama kaffaleef mootummaa Oromoo argata yookaan mootummaa biyya san walqixxummaan tajaajila argata jedhamee yaadamee ture. Yeroo kanatti ati ilmaan abbaa gadaa jettee sirbiteef itti aansitee immoo xumura irratti immoo harka nyaatetti jette. Mee maal eegdee maal dhabde kun adda si taasisaa jechuudha maaliifi artistoonni jiru artistoonni ce'umsa kana yookaan jijjiirama kana deeggaranii achumaan itti hafan nu taheera jedhanii hangarraa wajjin shubbisaa jedhan ati garuu jalqaba irratti ilmaan abbaa gadaa jettee wallee walliftee fi sirbite xumura irratti immoo harka nyaatetti jettee sirbitee jirta
irra deebiidhaamee maal jalqaba maaliif sirbite lama faratti immoo maal dhabdeeti kan mormite. Egaa tuttuqoo yaaleen ture akkuman jedhee qabsoo aangoo kana kan inni ittiin qabate wareegama qeerroof qarree gara 5,000 olii lubbuun itti dhabdeenidha. Yeroo sana keessatti Oromoonis filannoo hin qabu ture kan paarlaamaa keessa jiru isa ture. Carraan jiru isuma gara aangootti fiduudha. Aangootti fidamee hayyoonni Oromoo hedduun akka inni aangoo qabatu godhaa turan biyya alaaf biyya keessaa ta'an jechuudha. Warra ammanni itti deebi'ee diina godhee mana hidhaa keessatti raarsaa jiru kun jechuudha. Akka inni aangoo qabatuuf ga'ee guddaa taphataa turan. Ergan sana erga aangoo qabate ji'a sana keessa ariitiidhaan gaaffiiwwan Oromoo deddeebisuu kanarratti jaalala ilma Oromoo argachuudhaaf ariitiidhaan wanti inni godhin hin jiru. Waan ji'a sadii keessa godhe mootummaan Ameerikaa iyyuu hin godhu. Ariitiidhaan baay'ee deemaa ture. Sadarkaa abaa'oo biyyatti galchuu, sadarkaa waan gaafatame tokko tokkoon deddeebisuu akka dhaqee jaalala hawaasa keessa argatu baay'ee ariitiidhaan godhaa ture. Yeroo kana keessatti jajjabeeffamuu qaba kan jedhuudhaan nuti sagaleedhaan akka artistii tokkotti sagaleedhaan jajjabeessuu qabna. Sagaleedhaan jajjabeessaa turre. Sana booda mucucaataa bakka eegde tokko irraa waan eegde tokko irraa gaafa dhabdu wanni sun hundi wannati eegaa turte wannati abdataa turte faallaa gaafa sitti ta'u egaa nuti akka aartii afaan Oromootti aartistii tokkotti ummataaf jiraanna. Mootummaan kamuu yoo ta'e jedhe warra ammallee gaayaa hidhaa keessaa ba'anii osuma aangoo qabatanii ummata isaaniitiif hamma hojjetanitti hin jajjabeeffamu ummata Oromootiif hamma hojjetanitti. Gaafa ummata Oromootti dabanu kun sirrii miti gama weelluutiin jechuudha gama manurraa jiruun. Sana booda mormuutti kaane jechuudha. Sababni isaa waan eegaa turre tokko waan abdachaa turre tokko irraan argini faallaa ta'ee harka nu nyaate. Harka nyaatetti jechuun amma kan keetii amma harki kun keetii dabanatti yaada jetteetu yaadin dabasitti yaada harki mirgaa keetii harka bitaa keetii muruu jechuudha. Gaafa akkas jedhu harka nyaatetti ta'ee warra amma isaaf jedhanii lubbuu dhaban galata isaallee balleesse warra aangootti isa ol fidanillee diinomsee mana hidhaatti raarsee kaan ajjeese waan si dhibu akka godina Jimmaatti hambareecha keessan beekaa ergan biyya kana dhufee ji'a 8ffaa qabadheera. Hiriyoottan koo nama 13 oltu ajjeefaman hiriyoottan kooti. Hiriyoottan gaafan jedhu naman ittiin wal beekuuf bareechine walitti dhufeenya qabu. Warran hin beekin immoo fakkeenya amma limmuu keessatti guyyaatti nama 5 nama 3 ol kan ajjeefamantu jiru. Sababni isaa siluma tarsiimoon isaatu Oromoo kana adda adda qoodeetu iyyuu amma ta'e aangoo isaa dheereffachuudha. Oromoof Oromoo wal nyaachisuudha. Akka waan Jimmaan mootummaa kana deeggaraa jirtutti affananii amma uummanni Oromoo garri caalan Oromoon qulqulluun Jimmaan keessatti warri bakkee jiran hin jiran. Kumaatamaan meeqaan manni hidhaa keessaa lakkaa'u nama. Warri miidiyaa amma ta'e quba qabaachuu dandeessu. Garuu dararaan achi keessatti ta'aa jiru. Gaayaa hiriyaan kan keenya wajjiniin qabsaa'aa turre kan du'ee hamma yoonaa maatiin illee du'uu isaa hin beekne akka itti himnu wallaallee ta'aa jiru jira jechuudha. Kanaa jennaan nama kana bakkatti eegnu dhabnee deebi'ee nu cire waan ta'eef harka nyaatetti kanaafuu mormuun dirqama waan ta'eef mormee xiyyeeffannoon irratti godhamee sana booda yoo lubbuudhaan jiraattedha amma ta'e kan qabsooftus waan arge gootuuf baqachuun dirqama ta'inaan baqadhe sababa kanaaf morme. Thank you. Bal'inaan nu deebiste egaa daawwattoonni keenyas nu hordofaa jiru. Isaanis deebii gahaa akka argatan abdadhaa tokko yaadate amma kaasta kana keessatti dhuguu dubbachuu fi yeroo tokko mootummaanis ajandaa siyaasa mataa isaa yookaan olola propoogaandaa mataa isaa fayyadamuuf akka Jimma guutuun mootummaa kana deeggaruu fakkeessuun olola wajji propoogaandaa gabaasaa ture. Gama Oromiyaa miidiyaan sokkiti yeroo garaagaraatti gaafa oduu gabaasnu Jimmatti na yaadadha ijoollee 8 torban tokko keessatti fuudhanii makiinadhaan kan karaa irratti rashaa turre aggaarottis akkasuma karaa Sarboo Jimma magaalaa isii keessatti namoota meeqa manidhaatti kumootan ukkaamsaa akka jiran uummanni achi jiru immoo dhugaa jiru kana hin beekachuu garuu
fakkeessuudhaaf jaleen ammoo warra bilxiginnaa kun olola gochuudhaaf ajandaa gochuuf atu akkuma amma kaastee Oromoo bakka lamatti qooduudhaaf Oromoo waliin fixuudhaaf wanni siyaasni yookaan sharriin siyaasaa xaxamu hin jira ture. Kana bal'inaan ibsitee jirta hedduu ulfaadhuun siin jedha. Tokko immoo gaafa biyya baatu akkamitti biyya baate rakkattee jirta waan jedhus asumaan daawwattoota keenyaaf maaliif ati dhiyeenya dhufte waan ta'eefu karaan kun hundi keenya isaan biyya baanee garuu rakkoo hedduus nama mudata. Akkamitti baateme? Waan si dhibu yeroon dhufu baay'ee rakkisaa ture karaan. Keessatti afaan Oromoo dubbattee Baardaariin keessa dabarfattee matammaa dhuftee matammaa keessaan Suudaanii dhufachuun baay'ee waan rakkisuudha. Nan yaadadha ijoolleen Oromoo warra baadiyyaadhaa gara biyya biraa deemuudhaaf dhufan afaan Oromoo waan dubbatanuuf konkolaataa keessaa namoonni hedduun buufamanii kan deeffamaa turantu jiru. Antiqoosii afaan Amaaraa waan hin danda'uuf afaanuma Amaaraa dubbataan Gondar keessa bulee achi haalli jiru baay'ee sodaachisaa waan ta'eef achi matammaa dhufee waan si dhibu matammaadhaa ka'ee hanga Suudaan dhufutti deemsa sa'aatii 12 deeme miilli kan godho'ee namoonni ijoolleen shamarranii kun nurkatti lallaafanii waan argeedhanii haala hamaa wayii keessan dhufee yeroon sunis xiqqoosii daangaadhaanis wal qabatee walitti bu'iinsi waan jijjiiruu fi baay'ee rakkoo ture. Egaa gaafa biyya baatu yookaan nandoo yookaan nan deemetti tuma kutatteetii kanatti kaatu uumas mudatu dandamataatuma turre Suudaan keessa bulee. Egaa karaa kanarratti Suudaan irraa amma Ijipti gaafa dhufu rakkoo hedduun na mudachaa ture. Ijoollee wajjin dhufnee ragaa ba'uu danda'u haala hin taane keessa turre alhamdulillah. Daangaatti illee qabamnee turre ijoolleen Oromoo asiif achi fiffiiganii qabaa sana keessaa nu baasanii qarshii kaffalanii jechuudha. Galatoonfachuun barbaada. Kanaaf silaa yeroo ammaa kana keessa yookaan mana hidhaa yookaan biyyatti deebinaan immoo sooduma buufata xiyyaaraa keessaa gadi hin bahin kan fannifamnu silaa jechuudha. Alhamdulillah achi keessaa nu baasanii haalli amma jiru biyya baqaati waan ta'eef wanti guutuun jiru. Biyya Oromoon jiru keessatti immoo rakkinni sadii kanan jiru. Sababni isaas anis akka nama tokkooti waan ta'eef rakkoodhuma ilmaan Oromoo argaa jiranu kanan argaa jira malee wanti addaa wayin jiru. Tole jireenyi baqa akkamitti sisimatti waan jedhutti deebina asumaan dagachuu kan taane artistiin kun artisti Isaaq Zeenuu wallee jijjiiramaa yookaan jalqaba irratti jijjiiramni dhufe maal akka ture gama walaloo fi yeedalootiin ibsuudhaan wallee fi itti aansee immoo innis immoo wallee ilmaan abbaa gadaa jedhu itti aansee immoo haala jijjiiramni sun itti adeemaa turee fi keessumatti mootummaan kun qabsoo Oromootii fi qabsaa'ota Oromoo ganuudhaan qabsaa'ota immoo isa gara aangootti baasan dagachuudhaan waadaa galame san mootummaan imaanaa dhaabbate sun imaanaa san nyaachuudhaan erga Oromoo nyaachuutti ka'e booda wallee harka nyaatetti jedhamu hojjetee sababa kanaaf immoo xiyyeeffannoo keessa galuudhaan biyya ari'atame mee wallee kana lama walitti aansinee gaggabaabsinee yaadannoodhaaf isin dhageessifne walitti kan deemnu ta'a. Doktor Bisoma Abambiya, Soma Abambiye, Botichako, Yalencha Romia, Doktor Lama, Soma Abambiya, Soma Abambiye, Botichako, Kangabruma Tapse, Botichako, Wanabuma Lapse, Botichako, Dina Sodachise, Botichako, Garashe Borese, Botichako, Ilmana Pagada, Botichako, Lencha Sanyi Moti, Botichako, Inyosi Madala. Guutuunsaa sinabba hakati Guutuunsaa yalencha Romia Jawar mambar suma abbaan biyye falmattoota haqaa falmatanii kana jeesan hidhaatti guuranii otoo qabuu rakkatee beelawe dhugaa dhabee meeqa biyyaa bahee hattuuf gantuu guyyaa na daamsite abbaa biyyaa biyyatti deebifte Doktor Abii dhugaan si jaalanna yaa korma koosi waliin dhaabbanna. Ajaa'ibuma yaa bara bara barri nyaatte yaa namaa yaa salammii gantee yaa harka nyaatetti kan faanni kiintolle daadhii galaanii fi kan hacee koo nyaatte
keenya barana olee boolee warraati argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa. nu keenya jennee si amannee harka siif rukunnee wayyo wayyo hammeenyummaan kee daangaa dabarraan kunoo argine wayyo wayyo qeerroo fi qarree lubbuutti dhabdee boojuu si baafnaan wayyo wayyo hidhaaf ajjechaa maqaa nuuf laattee shoror keessumaan wayyo wayyo mukti qottoo maaru mukarraa jitee ofumaa muree sanyii isaa bitee Sila sabni ormumaan beekama bira diinumee kana maal jenna gadaa diigdee gaada doofilattee hayyuu oromoo hidhaatti naqdee duris naftanyaan takkaanuun tollee lukeessaan baanee badaanaan olee biran saatu yoo mudiinni diinaa tokkummaan kaanee biyyaa shabaabna tokkummaan kaanee biyyaa shabaabna tokkummaan kaanee biyyaa shabaabna. Tole artist Isaaq mee kanatti aansuudhaan immoo hayya jireenyi biyya baqaa kun akkamitti simattee haalli jiruu keetii maal fakkaata waan jedhu asumaan uummata Oromoo bal'aatti hiree ergattee himadhu. Egaa haalli anammatti jiru jechuun himuudhaafis miidiyaattis xiqqoo si hin rakkisaa biyyuma Oromoon keessa jiru yoo rakkannee jennee Oromoodhumatti fiigneetuma kadhanneetuma buluu yoo ta'e jedhee amma dhaqxee qumsuma hin qabdu. Egaa xiqqoo si hin rakkisa rakkoodha. Yaa Oromoonni egaa akkuma yaadatamu yeroo hedduu namoonni hin daggatamu Oromoonni namoonni uummata kanaaf carraaqanii biyya baqatan biyya baqaa keessatti rakkachuunis hin jira jireenya biyya baqaatis waan beekuuf Oromoon har'a karaa Oromiyaa miidiyaan sorkitii warri si hordofu namoonni adda addaa Isaaq Zeenuu magaalaa Kaayiroo biyya Misraa seenee waan jiruuf qunnamuudhaan waan dandeessaniin deeggaruu yookaan tumsuu dandeessu jenna mee xumura irratti gamatti dabarraa haalli amma siyaasa qabatama biyya yeroo waa'ee Oromoo kana haasofnu haalli qabatama siyaasaa wayitii amma Itoophiyaa keessa jiru garamitti deema waan jedhamu kaasuun dirqama waan ta'uuf mee haalli siyaasa Itoophiyaa garamitti deemaa jira keessumattuu lola kaabatiin wal qabsiisee maqaa Abaawoo Shanee jedhu kanaan immoo dargaggoota ijoollee Oromoo hedduu haadhanii kan lafarraa fixanii kaammanidhatti guuruun ajjecha amma tibbana raawwatame kaasuun ni danda'ama. Abdul Jabbaar Huseen ogeessa seeraati inni fakkeenyaaf abukaatoo yeroo dheeraadhaaf akka Oromootti nama mootummaa wayyaanee qusatte jechuu ogeessa seeraa jechuun akka seera idil addunyaatti illee ajjeesuudhaaf hedduun ulfaataa ta'e hammeenya gada ga'u hayyoota Oromoo beektota Oromoo nama Oromoodhaaf quuqama jedhanii yaadan tokko tokkoon guuranii fixuun hammaatee jira. Sanii achitti immoo qaala'insi jireenyaa biyyattii keessatti hanga eegamu olitti ol ka'ee mana rakkamaa keessatti kufee jira. Soo kana haala qabatama siyaasaa Itiyoophiyaan yookaan biyya teenya keessa jirtu wal qabsiisee akkamitti xiinxaltaa yookaan yaada kennatta? Laalli siyaasni biyya keenyaa miilli mataa hooquudha. Faarfataa Mallasaa kan jedhamu jira. Somni lafa dhiitta quufee haqni mataa buusa qooqee waan barri fiduun beekanii miila mataa keenya hooqee kan biyya kamiitu akkasii keenya daangamaaf dhiibamaa abbaa koo caliin jedhanii waa'ee lammii koo dhiibamaa waan gaafanneef deebii dhabnee daballee yuutti miidhamnee jiila qabna waan hin turreef obboloota hedduu dhabnee yoo mufte jedhee boqota garaan saba koonni gaddee dhimma keenya maaliif goote gabaa keessa baddee maaliifan kaase kana dhimmi Oromoo dhimma gabaa keessa baddee taatee jirti. Fakkeenya gurguddaa kaasuu hin dandeessa. Weellisaa Daadhii Galaanii kaasii. Daadhii Galaan jechuun mootummaadhuma kana kan galaafate. Sirboottan Daadhii Galaan osoo laaltee osoo dhaggeeffattee jettee warra faashistii irratti kan inni xiyyeeffatu. Yeroodhuma wayyaanee sana keessa sirboottan inni baasaa ture sirboottan faashistii balaaleffatudha. Akkuma aangoo qabateen kan inni karaarraa dabsee Daadhii Galaanii achirraa dhufee nama wayyaaneen qusattee eegumsa godhaafii turteeyyuu jechuudha. Hacaaluun osoo yeroo barkumee sanatti yeroo miiliyoonii sanatti
sirbu sana osoo ajjeefamee nama hin gubu diina waan ta'aniif jarri. Sana keessa iyyuu dabarfatee yeroo kana keessa dhufee yeroo Oromoo maqaa Oromootiin qabate aangoo qabatee jiru keessa nyaatan. Namoonni hedduun amma fakkeenya as teessee yoo badii tokko balleessite kan dhaqee maatiin kan keetti hiraaramudha. Osoo haati dhaabbattu waan wayyaanii waggaa 27 gootee fi balleessitee fi waan mootummaan kun waggaa 3 keessatti balleesse lubbuu namaa jechuudha. Utuu walitti madaalamee dhufee wayyaaniin al tokkitti qofittidha kan isiin jilmaadhaan yeroo irreechaa sana qofa. Kan isiin namoota baay'inaan al tokkotti fixxe. Osoo sanumaa walitti qabamee madaalamee dhufeeti manni halakkaa'u. Ilmaan Oromoo amma biyya keessa jiran biyya alaa jiran maatii isaanii keessaa inni kaan hidhamee jira ta'a. Inni kaan ajjeefamee jira ta'a. Namni gadda ofirraa dhabe tokko ittiin hin jiru. Amma fakkeenyaaf bukaatoo seeraa ajjeefame kana akka idil addunyaatti nama eegumsa nama biyyi mootummaan tokko eegumsa godhee fi akka hambaatti nama biyya eeguudha. Bukaatoo seeraati jechuun seera jechuun biyya kana kan seera biyyaa kana kan nyaate kan biyya kana bulchuu danda'udha. Warra biyya bulchaa jiran warra seera baratan malee warra addaati miti. Yoo akka seeraatti ta'ee jedha. Kanatti biyya bulchitu dura seera baratteeti. Biyya amaanaan doktorri illee amaanaa itti nyaata. Doktorri mootummaa ta'ee poolisiin immoo doktora ta'e keessa jira. Fakkeenya fudhadhu ilaali. Waan ijaan argamaa ture oksanii madaan tokko irra jiruudhaan immoo doktorri ogummaa isaatiin ala ogummaa isaallee waadaa isaa cabse jechuudha. Biyya akka kanaa keessa jira. Biyya eenyaan biyyaa dhufe miti uummanni qursii nyaatee ciree nyaatee misaadhaaf yerootti yaadda'udha. Qaala'insi gabaa takka yeroo wayyaanee keessatti akkas mudatee hin beeku. Biyyaan akka ilaalaa jirutti namichi kun ofumaaf kufee biyyas fuudhee kufaa jira. Kanaaf haalli biyya keessa jiru baay'ee rakkisaadha. Xiyyeeffannoo guddaa irratti godhamuu qaba. Kan ammoo uummanni Oromoo tokko ta'uu qaba. Amma laal fakkeenya Tigraay irraa fudhachuu dandeenya. Tigraay ariitii ji'a 8 keessa uummanni guutuun mootummaa nama biyya bulchaa jiru wajjin loltee injifannoo si goonfachuu jechuun waan tokko. Baay'ina kan keenya wajjin yoo wal fudhannee jenne Tigraay amma godina Jimmaa ga'uu dhiisuu dandeessi. Godina tokkoon geessu amma baay'ina siitiin. Nuti garuu baay'ina baay'ee qabna. Tokkummaa dhabne. Akka tokkummaa hin godhanneef immoo mootummaadhuma kana shira dalagaa jira. Irratti baramuu qaba. Dhugaadha tokkuma kaasee Tigraay yeroo lama matarratti nu bilisoomte. Kun kana kanumaan goolamna mudannoo qabdoo jiraate asumaan daawwatu ta'e. Mudannoo ani qabu sirbaa ilmaan abbaa gadaa kana yeroo baasu sana keessaa yuunivarsiitii Jimmaan baradhaa Aggaaruuf Jimmaa yeroo sana deddeebi'eetiin baradhan ture sirbichi baay'ee ohaa ture. Eenyu akka baase iyyuu sadarkaan beekamnetti jechuudha sirbichi yeroo sana jijjiirama waan ta'eef irra bu'ee dhimma wayitii Jimmaadhaa ka'ee sun gara Aggaaroo deemu konkolaataa wayiin qabadhaa gabbinaan ture. Shufeeriin kun sirba kana isa Jimmaadhaa ka'ee hanga yabbuutti irra deddeebisee gara yabbuu gizeen ga'uu maali sirbi biraan jiru sirba biraan jijjiirtuu jennaan akka inni itti konkolaataa daarii qabsiisen beeku gura dallinaan jedhe naa bu'i jennaan maali bakka naa bu'i malee raddaat birruun si ta'e birriin kaffaleeti itti deebisiif fedhe. Annan sardamaa jira makiinaa sana keessaa bu'ee sirbichi kootuma garuu kan kootoo hin beekunni sana booda xiiqii isaatiin kootis hin jenne yoo nama kooti jedhee amanuma miiranni keessa jirutu adda waan ta'eef warri tasaafariin warri wajjin imalaa turan naa kadhatanii jennaan ittiin deeme jechuudha. Yaadannoo addaati gaa'ime akkanatti asirraa wanti daganne tokko immoo jira. Yeroo Jawaar Jimmaan dhufu nuti waltajjii qaba ture. Waltajjii anatu qabee yeroo sanatti walaloo yeroo jalqabaa galumsa sana keessa nutu qabee anaaf Abdii Geetaachoo. Halkan waan waltajjii sanatti hin qabnu barreessaa bullee xiqqoo si rafiitiin nu fudhannaan waltajjiin kun nu jala ba'a. An dirqama mana galee huccuu qayyaradhe dhufuun qaba. Sirbuma kanatu immoo ohaa yeroo sanattis.
Sana booda waltajjiin jalqabameera nu ammallee hin dhufne. Baajaajiidhaan yookaan taaksiidhaan deemutti karaan cuccufameera. Falli jiru makiinaa achi dhaqaa jiru kadhachuudha. Sirba kan kiyya spiikariidhaan hidhanii xiqxiqiin tokko ijaa suuzuun guddaan fe'umsaa. Ijjisiisaa natti dhufani. Rabbiidhaan fuudhaan jedhanii. Aaboo zorballaan jedhanii na bira dabarfatan. Ayitu sirbaa jiru kun naana ta'uu bartanii silaa. Tole kanatti taasisuudhaan artistii Gaaffii xumuraatii fi yaada kee xumuraatti dabarra sa'aatii keenya wajjin waan deemnu fi egamee artistii Oromoo keessa artistii keenyu dinqisiifatta Gaaffii jedhuuf deebii. Artistiin Oromoo warra dinqisiifadhu hedduutu jiru. Sana keessaa warra hangafaa akkuma jirutti dhiisne weellisaa Taaddalaa Gammachuu baay'een jaalladha, baay'een dinqisiifadha. Kanan isaan xiqqaadhee gara aartii kanatti dhufedha. Yeroon loon eeguu, yeroon akkuma duraan sitti himee jedha, yeroon buna funaanuu, buna tokkorraa buna tokkotti yeroon dabarfudha. Tiraakii isaa jalqabaa kaasee hanga xumuraattan sirba. Baay'een jaalladha. Nan dinqisiifadha sirboottan inni sirbu, sirboottan har'ara dhaabbattee kan duraanii sanas waan dabarfite yaadattee waan siichi dhufullee sirboottan ciccimoodhaaf sirboottan babbareedaa waan hojjetuuf baay'ee dinqisiifadha. Sirba Taaddalaa keessa tokko daawwattoota keenya sagaleedha. Daakkoodhaan gadda barraan naqamte malee maalii beelee midhaan dhabnaan dheebodhee bishaan dhabnaani yaadee lammii koo dhabnaan yaadee harmee koo dhabnaan yaadee fira koo dhabnaan naagamte malee maalii yaadee lammii koo dhabnaan naagamte malee maalii naagamte malee maalii. Daldala bishaan yeroo daaktuu lamaan deebine guman tartaa jedhee nanuunatti hin deebine akkam taane taanuree kamirratti baanuree bara baraan daallisee fuuma digoo gallisee bara baraan ni marmaree fuuma digoo gallisee Anonuman gurguraa takka malee gurguraa anonuman daallisaa takka malee kanniisaat ergan dhaladheen teenyee lafa garaa kun geenyee mataa rukutaanaadhaan eessaan of argaa laata garaan koo guddaadha eessaan naa darba laata eessaan naa darba laata sirboottan isaa hedduun jaalladha waan ta'eef kana. Imoleka magara soleka si barbaachanoleka sirboottan isaa jaalladha baay'ee. Waaw sagalee kanaan I think ammallee walleetti fufuudhaaf ati dhuguma dubbachuudhaaf sagaleen kee nama hawwata. Isteetis walleewwan haaraa akkati hojjettuun abdadhaa uummannis kan asirraa eega. Hojjechaan jira. Ergan biyya kana dhufe sirba tokko yoo hojjedheen ture. Angaarraatti singiliidha kanan hojjechaa ture barnootaa wajjinis wal dabaalee xiqqoo sinaam jechuu dide ergan biyya kana dhufe sirba tokko hojjedheen ture sirbi suni jibban beekneedha na jala osoo hin xumuramin hatamee ba'e jennaan xiqqoo si'amileen kiyyasee gadi bu'uu barbaaddeenyaan amma kan biraa akka haaraatti lafaa kaaseen hojjechaa jira. Okay, bareeda. Mee xumuratti yaada xumuraa yookaan walleettiin goonamnu hoo qabaatte kanumaan nagaa keenya walitti dhaabbannu garuu yaadni honatti hafuu baatee irra uummata kiyyatti waan dubbadhe natti toleetti yaaddu soo jiraatte dabarfadhu. Egaa jechaan waa hedduu jechuun danda'ama yoon weelleedhumaan dabarfadhe natti tola. Ohooy hooy ohooy hooy Oy, 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 oy. Biyya taadde birru kamamo muzammil kana garii tullu biyya waaqoo guutu Abdullaa Ganamo biyya baarootumsaa biyya lemoo geeltu kan jaarrabbaa gadaa taaboreen yuusee dhageessa baabureen lo'ee dhageessa dargaggoon kaatee dhageessa shamarran ililchee dhageessa arsii koo dubbadhu baalee koo dubbadhu harargee dubbadhu gujii koo
dubbadhu mataa garaa keessa wallaggaa dubbadhu iluu koo dubbadhu jimmaa koo dubbadhu shawaa koo dubbadhu mataa garaa keessa ilma namaa jechuun maalii kaan isa yoo naasuun qabaannee xiqqoonnee keessa eessaan narraa rafaa eessaan narraa ciisa harrallee ilmi isaan irratti dhiichisa addunyaan haa beektu seenaan haa dubbattu hiiltarii Afrikaa Minilik abiyyis bineensa gochaa suukkanneessa dhaadachuun hin malee Minilik namaami faaruudhaan hin tolle hin daganne hin irraanfanne seenaa harma muraanolee lafee calanqotulee iyya dabarsa hedduu namatti tola sagalee kanaan akkuma irra deebiidhaan walleewwan jajjaboo biroo akka hojjettuun abdadha. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork egaa har'aa qophii mala aartii keenyatiin aartistii lafaa bahii sagalee kilooreedhaan isin bohaarsaa ture seenaa bu'aa bahiinni keessa darbee fi akkamitti biyyarraa baqatee gara biyya baqaatti akka dhufes waliin ilaalaa turre egaa an Muhammad Fantaalletii gidduun akkanatti babbareechee furraashinii gaariidhaan kan isin dhiheesse jalqabarraa akka sagantaa keenya xumuraatti nu wajjin kan ture ogeessi kaameraa keenya yookaan teeknishaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Abdii Jamaal. Nufaana ture qophii kanarraa odeeffannoo gaarii akka argattan ittis akka bohaartan yaada gaarii akka irraa fudhattan abdannaa qophii fakkaataa akkanaatiin walitti deebinutti nagaan tura fayyada. Atis immoo Isaaq yaamicha kee kabajjitee yeroo keetirraa aarsaa gootee dhuftee yaada kana nu qooduu keetiif maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitiin irra deebiidhaan qophii mala aartiitiin ulfaadha.